Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota Freeman akkam nagaa keessanii nagaan bakka jirtanutti isiniif habaayatu har'a wanti nurraa haasofnu yoo jiraate maali waa'ee Jaafar Abdullaati. Jaafar Abdullahi maal ta'ee seeru Facebook irra deemaa oolee innis immoo haasaa oolee akkuma naasaa oolee jechuudha maal ta'ee se jedhuudhaaf keessaan dubbiseen ture jechuudha waanan dubbiseef yookaan deebiin naa deebisin timuun duratti jechuudha wanta ta'aa jiru maal ta'aa jira gurbaan kun qoosaara moo qoosaan jiru seedu isinitti himuu barbaada viidiyoo inni haasaa tures immoo irraa wanta hubachuu qabdan jira yoo ta'e isiniifan agarsiise jechuudha. Ilmi namaa dhukkuba kamiinuu qoosuun hin ta'u yoo qoosaa jiraate isin hin beeytanii isin beekuu dhiiftuu dandeessanii yookaan hin qoosaara ta'a mucaan kun yookaan immoo dhugaa isaa haasaara ta'a. Kanaaf bakka jirtan teessanii murteessuu kanarraa soo bilbiltanii gaafattanii gaariidha seeduun qaba. Feesbuukii kanarraa yuutuubii siyoon seenee maquma Jaafar jechuudha. Kanaaf hundumti keenya jechuudha bakkuma jirrutti waa'ee dhukkuba kanaatiif du'aayii godha mucaan kun maal ta'e seedu bakka jirtanu bilbilaati inni beeytanu inni itti dhiyoo jirtanu yookaan immoo Jaafar kun eenyutti dhiyaata seedu obsa adiitti ni dhiyaata obsa adiirraa dhugaasaa baruu hin dandeessan jechuudha. Gamanumaan gara yaadaatti yeroo deemu dhukkubni kun dhukkuba hamaadha dhukkuba daqiiqaa yookaan immoo sekondii keessa biyyoota meeqa ga'eedha. Torbii tungootiin hunda addunyaa waliin ga'ee addunyaarraa immoo namoota meeqa fixeera namoota meeqa qabeera namoonni meeqa ittiin dhukkubsateera biyyoota inni hin geenye yoo jiraate biyyoota yartuudha kan lakkoofsaan lakkaa'amtu jechuudha. Kanaaf hundumti keessan bakka jirtanutti rabbiin kadhataa jechuudha. Mucaa kanaaf yoo dhuguma ta'eef dhuguma mucaan kun tarii ni dhukkubsataa seedu yoo beektanii raattan yoo dhugaan irra geessanii raattan du'aayii kadhadhaa fi inni immoo qabamee jiru mana hospitaal deemuun hin barbaachisaa. Viidiyoo kunoo asumarraan isinitti agarsiisa. Viidiyoo inni jedhaa ture kunoo asuma ni argitu dhaggeeffadhaati. አግዝም ብዬ ነው የምጫወተው ጉሮሮዬ ውስጥ ተዘግቷል ጉሮሮዬ ውስጥ በጣም ነው የሚያመኝ አንደኛ ነገር ሁለተኛ ደግሞ በጣም ጉሮሮዬ ውስጥ በጣም ነው እንትን ድርቀት ምናምን ነገር ይሰማኛል በጣም ያመኛል ልቤ ደግሞ እንደ እሳት ነው የሚያቃጥለኝ አፍንጫዬ ዝም ብሎ ይዘጋል ምንም ነገር እንትን ንፍጥ ምንም ነገር ውሃ የሚያክል እንትን የሚወጣ ነገር የለም ዝም ብሎ ይዘጋል ምንም ነገር እንትን የለም ልቤን ግን በጣም ነው የሚያቃጥለኝ ከዛን ሆስፒታል ሲሄድ ምናምን ነገር ተነገረኝ እና እኔ ከሞትኩኝም ከናንተ የምፈልገው ነገር ሁላችሁም አስቀይማችሁ ከሆነ በዚህ ፌስቡክ ላይ ሁላችሁም ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ነው የምፈልገው ለምን እኔ ጸጉሬንም የተላጨሁት በሞትም እኔ በዚህ ጸጉር ማሞት ስለማልፈልግ በሞትም ያኒ ለዚህ ብዬ ነው ጸጉሬን የተላጨሁት አንደኛ ነገር ለዚህ ነው ሁለተኛ ደግሞ ከናንተ የምጠብቀው ነገር ሁላችሁም ጸሎት እንድታደርጉልኝ ነው የምፈልገው ጸሎት አድርጉልኝ ጆሌን ከኛ ጉቱን ከሰኒ ረቢፍ ጀዳቲ ነሞኒ ዋስኒ በለሴ ጅራዴ ነሞኒ ፌስቡክ ካን ረቲ ሲነረብሴ ጅራዴ ነሞኒ ፌስቡክ ካን ረቲ ሲንጥቄሴ ጅራዴ ረቢ ጀዳቲ አፎቱና ጀዳ ካን ሲንራ በርባዱ ካኑማ አኒ Dhuftoota kana naasisuun namni akkuma si jaallatuun naha kanaaf booda isaa akka wanta tokko nuun hin jenne anis wantan shakkaa jiru dhumarra waa tokkodha maali seedu booda isinitti hima kanaaf hundumti keenya dhukkuba kanaan qoosuurraa dhukkuba kanatti soo du'aayii kadhannee yookaan immoo ofirraa rabbiin kadhannee jechuudha bakka jirru rabbiin kadhannee bakka jirru wal jajjabeessinee inni qabame bakka hospitaala ol geessee
jedhudha kanan isinitti himuu barbaadu. Isinirra beekee fi miti hammam beekuun isinitti maaraa hundumti keessan bakka jirtanuu wanta kanatti hin qoosinaa. Wanti kun waan ittiin qoosanu miti. Wanti kun waan torbii keessa addunyaa waliin ga'edha. Addunyaa waliin ga'u jechuun immoo dhugaa akka waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa jechuudha. Wanta jabaate tokkodha jechuudha. Maaliif namoonni baay'een dhukkuba kanarratti dhumaniiru. Amma chaayinaan dura qabamte chaayinaan dandamatte jechuudha. Namoonnis afaan ukkaamsatanii akkuma durii ol keessi deemaa jechuudha. Amma isin duraa qabamtu malee sadarkaa tokkoffaa duraanii kana dabarsitee xaaliyaaniif kenniteetti jechuudha. Xaaliyaaniin bor immoo sadarkaa kana dandamattee tarii kan biraatiif kennuu dandeessi. Akkanatti uummanni ni dhumaara. Kanaaf hundumti keessa warri Itaalii jirtanus, warri Faransaay jirtanus, warri Chaayinaa jirtanus, warri bakkoota garaagaraa jirtanus jechuudha. Akka of eeggannoo gootanudha. Namoota 793 hadda Itaaliin dhabdee oolte jechuudha. Bakka biraatti kan du'e tarii baruu dhiisuu dandeenya. Kanaaf sanaa ol ta'uu danda'a. Kanaaf riikardii ho'aa kan galmeessaatti yeroo ammaa kana Itaaliidha. Itaaliin riikardii gurguddaa galmeessaatti jechuudha karaa kanaan. Kanaaf ni dabalataa biyyi keenya rakkoo hamaa kanaan namoonni 9 qabamtee jirti. Salgan kun immoo bor namoota 9 gaa 19 guutaa. Iftaan namoota 19 kun nama 100 gaha 109 ta'a tokko jechuudha. Nus kan warra Xaaliyaanii kana gachisiisaa jechuudha. Sadarkaa duraan addunyaan kun ittiin fudhattee Xaaliyaaniin deemaa turte nus sana fudhachuuf ta'a jechuudha. Biyyi keenya immoo yeroo ammaa kana Finfinnee qofatu eegamaadha jechuudha. Waa'ee sanaatiin Finfinnee qofatu eerpoortii wanta ta'e sakattaa'insa guddaa godhatee eegamaadha malee wanti biyya keenya naannoo Laga Xaafoo Buraayyuu waan naannawaa Finfinnee sanaa wanti godhamaatu tokkollee hin jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee qofa eegaaraa kanarratti uummanni itti ka'ee wanta tokko gochuu qaba seedudha. Maaliif bishaan Finfinnee keessa qofa kan jiru naannawaa Finfinnee hin jiru. Bishaan immoo baay'ee barbaachisaadha. Dhiqannaaf harka isin dhiqachuuf agarsiisaatti nu jechuudha. Namni waan ittiin dhiqatu isaa waan dhuguu dhabee kan rakkataa danuudha jechuudha. Kanaaf hundumti uummanni Itoophiyaa jechuudha ka'ee wanta kana falmachuu qaba. Isa jedhu yaada dabarsuun barbaada. Kan biraa Jaafarii akkuma ganama dhaga'een barreesseef hin ture. Yeroon barreessu kanatti innis wanti inni naaf deebise yoo jiraate fuulduratti booda isinittan himaa. Isa dhugaa jechuudha. Dhugaa Rabbii wanta inni naa deebise yoo jiraate isinittan hima jechuudha. Kanaaf hamma yoona erga ganamaatii nan eegaara jechuudha. Deebiin naa deebisu nan eegaara. Wanta inni naa deebisu an asuma irratti taa'ee miidiyaadhaan isiniif eegaara. Tarii naaf deebisa amma naaf deebisee taa'ee eegaara. Wanta inni naa deebisu dhugaa isinittan hima. Hundumti keessan waa'ee kanaa irratti of eeguu qabdanii. Jaafar ati immoo yoo dhuguma si qabeeraa ta'e Rabbiin si haa fayyisu si jedheen siif kadhaa. Anis akka nam tokkootti jechuudha. Nama waan ta'eef waliin beeknu wal beekuu dhiisuu dandeenya. Waliin roonfachuu dhiisuu dandeenya. Hiriyaa ta'uu dhiisuu dandeenya. Namni kadhannaa walii kadhachuun nama ta'uuf qofaaf gahaadha. Namni yoo nama ta'edha kan namummaa namaatiif kadhannaa gaggeessu. Kanaaf Jaafariin qofaa miti namoota biroollee namoonni qabamtanii jiraattan yoo jiraattan Rabbiin dhukkuba kana isinirraa fuudhu. Dhukkubni kun baay'ee hamaadha. Dhukkuba kana ofirraa eegnee danda'uu dhiisuu dandeenya. Rabbitu fide akkuma Rabbi fide Rabbiin kadhadhaati ofirraa fuuchuu ofirraa Rabbiin isinirraa akka fuudhu Rabbiin kadhadhaa jechuudha. Isa isin uume dhukkuba isa isintti fida. Wanta hamaa guddaa waan hundaayyuu jechuudha. Gaarii samaas Rabbuma fida waan ta'eef Rabbiin kadhadhaati hamaa kana jala bahuu yaalaan isiniin jedha. Hamma yoona Jaafariin taa'een eegaaraa wanti naa deebisan jiru tarii hospitaala dhaqee ta'ee hin beeku tarii mana keessa dhukkubsatee naan tarii itti jabaannaan mana keessa jira ta'ee hin beeku. Jaafar jechuun kunoo suuraa isaa ni argattanii suuraa isaa asuma irratti kan isinitti mul'ataa jiru kana. Kanaaf hundumti keenya kadhannaa goonaa fi kadhannaa Rabbiin haa fayyisu. Jaafariin qofaa miti mucaan tokkos Itoophiyaawiin tokko Swiidin irraa dheengadda qabame innis akkuma kana gabbahee waa'ee dhukkuba kanaa haaseera. Mallattoon dhukkuba kanaa kan jarri lamman haasaan wal fakkaata akka jarraa isaaniitti wal fakkaata. Jaafaris akkuma argaa jirtan ni kufaa ni haasa'a. Dhugaa wanta kana hin barree jechuudha. Dhugaa jiru hin barree dhugaa jiru osoo bilbiltanii jarree obsaatti dhiyaatan obsaatti bilbiltanii namoota isatti dhiyaatanutti bilbiltanii gaafattanii hedduunatti tole jechuudha.
Jaafar jechuun biyya Faransi kan jiraatudha. Biyya Faransi Paarisiin jiraataa ture. Amma immoo karaa baadiyyaa wayiitti galeera jedhee dheengadda haasaa ture. Kaambii keessa wanta gibbii wayii keessa deemaa kan ilmi waraabee wayii jira. Akkas gara Paarisii gara sanatti yeroo darbuudha kan inni dheengadda haasaa ture. Har'a immoo dheengadda mucaa tokkotti fooqirra dhaabatee kan inni dhokatee mana keessa cufatee haasaa ture wayii ati kaaroonaa dheessitaa namni kaaroonaa dheessee kun haala kanaan mana cufatee ta'aare jedhee kan inni haasaa ture tokko liivii isaa ilaaleen ture. Jaafar yoo dhuguma wanta kanaan qabamteeraatti rabbi si haa fayyisu siin jedha. Ano obboleessa keetii rakkoon qabu rabbiin sii kadhachuun namoota hundatti rabbi sii kadhannaa siif himaarra rabbi si haa fayyisuun jedha. Yoommoo wanta kanatti qoosaaraatte dhugaa waan baay'ee rabbillee siif hadhiisuun jedha. Dhukkuba kamiinuu qoosuun hin ta'u. Utaalloollee yoo ta'e ittiin hin qoosinaa dhukkubaan qoosuun hin ta'u. Egaan Jaafarri erga barreessee tureera. Wanta inni naa deebise yoo jiraate waa tokkollee naan deebise. Dhugaa waa tokkollee naan deebisne Jaafar jechuudha. Irra hin jiru ta'a waa inni ta'e hin beeku. Kanaafuu namoonni obsaaliitti dhiyaatan rabbiin kadhadhaafi isiniin jedha. An namootni chaanaalii kana hin qabne chaanaalii kana maatiitaa na hordofaan isin jedha. Wantoota haaraa mitilleedha kun erga ganamaatii Facebook irra deemaara. Kanaaf isin hundumtuu wanta kana du'aayee kadhadhaafi isiniin jechuufi Jaafaris wanta ni naa deebise tokko hin jiru. Galatoomaa ani Firiimaanidha. Chaanaalii keenya yoo hiriyummaan qabaanne maatii nuuf ta'a nu hordofa.